بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بوليان إسلاما هندي كيسان كان فقو كان ديهو كان فدام التانين ولا لارتن هندي كيسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسي كينيا ولدت الأبتاتا يوافق عبادة كما يرود بري ولينو لا تري الراس شيخ كينيا دكتورة كينيا وجنين deebinee jirra. Anis isinis warri baratu dhiyaadhaa baradhaa isiniin jecha, isaaniinis baga nagaan nu dhuftan jecha. Assalaamu alaykum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkuma yeroo darsii dabre keessatti yookaan gaafii dabre keessatti waa'ee salaata duraa waan godhamuu qabu ilaalaa turre. Har'ammoo salaatumarraa eegalla. Salaanni maalinni salaata jechuunoo maal jechuudha? بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. الصلاة جتون دعاء مجتون أكا أفان عربات ولا كلمات أفان عرب كيس جلو كان القرآن نقال فمعناها روا كنيف إيكا روا كنيف معناها اللغة اسمه أكو مجرون جتا كنافو أما مو إسلام ما كيس الصلاة جتون عبادة أكاتا تنقق فمتو قبض جل كبني شيء تكبيرا آخر سيمو تسليمات آته جدو كان كيسا أفعال اللي آمن اللي وان حجتهم كيسا قبضو عبادة أكنات صلاة جرا. أفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم يعني. جتش اللي قبا سجدش اللي قبا رابطون ركوع قدون سجود قدون قدون ذكري وجين دائما دعائي وجين دائما بكي دعائي نتنجران ننجرو كنافو صلاة جانت. Sosocho'uu san keessatti illee نعم gaggodhachuu wal godhachuu kana keessatti illee waan jiruuf walumaanuu du'aa'ii jennaani jechuudha. نعم Maashaallah, taariifni isaa yeroo kana ta'u salaata eenyu irratti dirqama ta'a salaanni? صلاة نما مسلمة يندرتو دركما نما تكما ربي تأمني رقابة نبي محمد صلى الله عليه وسلم إرقابا ربي تهوت أمنه هندته واجب هندمته واجبا قروا ما وجوب كان لما قوده وجوب ما اتقافة تموت فيه وجوب الأداء جانا كافر اللي تما قافة الرما قافة تما صلاة الأبوف ما سلككم في سقر قالوا لم ما أزد جهنم كيسا كنكم سيسا جنان قالوا لم نكن من المصلين ور صلاة الراهن ترف أسقب النجان جركم كافر وما كافر ما إيه كافر فما سنين درت بر فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم أنتم يتشاتره كنافو صلاة الراهن ما قافة أنا زان اللي قروا أتو صلاة نمر رفورهم ولا قاوانا في جروفته شهادة واني نكرر كنافو وجوب أداء كواجب صلاة نما شهادتين قدرت توجب ديتا أمو شرطي لما فا بالغته قبا نما بالغته واجبته لا في بالغته قبا. نعم عقلين سالي نقاته قبا حيضي في نفاس الرجل كله تو قبدي دبرتين ولاقا كنان صلاة واجبتها ديتا. Namoonni fakkeenyaaf amma ijoolleen warri baaligan taane kuni salaatuu keessatti akkamitti? صلاة ثاني خير له برسيس ما كمان بر مر الصبي بالصلاة لسبع يعني وقات ربتي ها صلاة تجزاي ها برتو واضربوهم عليها ل10 وقاكم أن تمو يو أو برواجي سلة أدبو برواجي سلة أدب دنيا ها صلاة يعني كوني لينجد من دال تركتها سنة وان تاتو بيتجا أبا فاتي كان برسيسان كون اللي بدات تركتها ilmoo kana barsiisu. ilmoo kana barsiisuudha jechuudha. Waajibatti hin taane hanga waajibatti ta'utti itti hafuufan warri jedhu sana sirriidha jennaani. itti haa salaatanu Salaata waajiba irratti amma fakkeenyaaf subhii salaatuu irratti amma dura waajibatti hin taane dirqamuun maaliif barbaachisa? amma dura waajibatti otoo har'a waajiba toon ta'in dura yoo barate malee booritti ulfaata gaafa waajibatti ta'e. Kanaaf leenji'uu qaba. kun nasiihuma ergamaa rabbiiti.
waan rahmata godhaniif itti fakkaate qofa dhiisaa rafu. Akkanadha. Rafuun kun waan isa fayyadu qaba halkan guutuu rafee jira. Yoo illee itti dabaluu barbaade immoo salaatee gadaa jedhu. Akkana. Salaatni faayidaan isaa maali? Faayidaan salaataa rabbii fi gabricha jidduu alaaqa uumuudha. Nuti amma rabbi irraa fagoo jirra yoo cibaadaadhaan itti dhiyaanne malee. Rabbitti qaamaan hin dhiyaannu dalagaa khayriitiin dhiyaanna malee. Kanaafuu as-salaatu silatun bayna al-abdi wa rabbihi jedhama ulamaan. Wal qunnamtii rabbii fi gabarraan isaa jidduu jirutu salaata kana. Namni gartee salaata keessa seene kallatti maan rabbii wajjin haasawuu jira haajaa himachuu jira iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin kun sadarkaa guddaadha. Namuma akka anaa akkasii daciifa kana rabbiin mee maal barbaadda jeeti dhaggeeffatee haajaa hoggaa himate haajaa baase fi قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين لما قود جلامتي فنصفها لي ونصفها لعبدي ولا كان سيكوتي ولا كان ممكن قبرتك يا تجرا وقا إني فارو ربي فارسو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نفارس جلام ربي وقا سنين بودا موكد أجل قبه يهدنا الصراط المستقيم هذا لعبدي كون قبرتك كوتي في أما كون إساء حاجة وفيك الأتشجرة ولعبدي ما سأل قبرتك كله وام كذا ننكنا فجأة كنافو ربي وجين ولدياتني حاجة يمتشون وتوصل موتي الدنيا كانت أتجو دا عمري في تتا أتجي ستو حاجة بود أبون الملا تدياتشو مافو واسطة باي بربادة قبوا اللي زر بربادة الملا لكن رب العالمين رحمة نساب الله وانت يف أوفو ماف أكنتي natti dhiyaachuu dandeessanii na kadhachuu dandeessanii yoommoo kana gootan jannata olaanaan sin badhaasa jedhee waan guddaa nuu qopheesse rabbiin salaanni immaa gaafa idaan si barguddoo. Salaata kana keessatti ammas namoonni tokko tokko rabbiifin salaataa salaanni kun nuufi moo rabbiif kan salaan? Rabbiif jechuun maansaa maali? Rabbi gammachiisuuf jechuudha. فائدان يساو جالل ربيتي ربي موكم ونسي خيره الجنة كان جالل إني وان فجد منكم صلاة كين يرى واتك عبادان تبعونه كنرى إن نرى دروما دبر إن الله غني عن العالمين أتون أمور أبي اللي وانت ترى تنجر إيجان أمور أتهلو تون أبم سيسن كيس قافة تنجر لا يسأل عما يفعل قالوا وقانوا تكرا كجيلتو قبل نتجمد قبرتك يكوني إنما أوفي بيك تتبعت أوصى بيك أنا تركته بل كود آبته أنا مو جنتك إني في جرا جدي تيجمع ده ربي فصلنا نجون ربي ملء جهة برات إهاجو نيات تنكم نجو ما له في جنة قرين نمامو أتوم صلاة كم صلاته فارون ما فا بربادة برتي مدحي فا بربادة برتي توني ربي فنتاني جانكنا إخلاص العمل لله جون بنية التقرب إلى الله ربي تديها جو قف نيته وجدت جو صلاتني أما جزيه الدو كيسة نمني وسما بيكو صلاتك أنا جزيه الدو سلاني وما نقرر سلاني واتك أنا قررين وتيتي سابر بعد أسمت صلاة الرابر بو أنا تلقت يو دنيا تاتي دنيا سيمتي كنجرت صلاة كيستي متى نقدو قطو تلقى ومن دات تلقت بربادو أنا كسي ملي صلاة غايان إسيدا ربي تريها جرى لقو ما عبادة كان كيس اللي رزقين ربي رزقنا بركانا ما كنا سنيمتي ثمران صلاة فرين صلاة قيان قياما ولنتي قاف أما كفاروني ما سلككم في سقر وقاجل أمن لم نكن نصلي قاف جلان سجد ور صلاة المو أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة وانت أول دراء الدين الرقمون صلاة نيك جيلت تعنا خلاص صراط برجحيت وجنة سينو توحيد اللي صلاة نتنقرته أسلمت وما كان الله ليضيع إيمانكم جل ربي إيمانك يسر ربي قتين أبسيسو أي صلاتكم جان
namni yoo keessatti maaliif saniin dura waa'ee salaata dubbachaa tureeti kan waan kana dubbatecha namni yoo garaa keessa salaata tanaan rabbittiin dhiyaadhaa kan jedhu niyyaa akkasii ikhlaas akkasiin qabaatin in salaatu salaatullee irratti hin dawwamu وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس جدا منافقون كصلاة إفتشاتي صلاة صلاة كانت درك أمانة تقول إمال قونا جتشا نمني إيمانك أموت إن قم دادي صلاة الحمد لله ربي جمعنا وفق جدا الحمد لله صلاة ربنا الراحة كيبل وكان أفتوني من ربنا وقوتشاتي صلاة الهما منافق ما أرجسي سجدت صلاة ما كان إفتشونا صحيح namni salaanne imaana qaba jennee ni amanna. Namni salaanne imaana qabachuu hin dandeenye. Otoo imaana qabaate silaa nama salaata. Garuu namni salaata hin salaanne kufritti lakkoofnu moo maalitti jechaan ulamaa wal dhabdee khilaafa san keessa amma seenu baay'ee bu'aan hin qabdu. Nama salaatu amma akkuma xabiyaatti dur mashaayiknii fi namni tokko naman salaanne wajjin hin nyaadhu naman salaanne wajjin akkasin tahu jedhanii sharxii kaayatan. Salaata kaniin salaatuuf rabbii fi kaniin immoo si wajjin jiraadhu mataa kiyyaa fi jedhanii wal dhabbiin jidduu kanatti uumama. Naman salaanne kanaan saahiba tahuun naman salaanne kanaa wajjin jiraachuun fakkeenyaaf warra isaa haa ta'u ilmoo isaa haa ta'u maatii isaa kana haa ta'u hin salaatan garuu abbaan waan irratti fudhate qaba tarkaanfii itti fudhate qaba wajjin hin jiraadhu mu'asharaan hin jiru deebi'ee ammas immoo ilmoo kiyya kanaa wajjin hin nyaadhu waan hin salaanneef jedha as keessatti inni kun yoo namtichi akkana godhuu isaa kanaan kan jirre deebitu taatee nama quwwaa irratti qabu ta'e waan gaarii hajrul mubtadi' yookaan immoo hajru صاحب المنكر أيوة نما بديد لقد دلنون في مفجون ومجره نبي ربي صلى الله عليه وسلم صحابة صدر سورة التوبة كيست دبتسن ملتي شنتمي لما تندب بسينافا كعب بن مالك أيوة بفسن مالف وان نمنسن قرتي بديسات تدمك ايدي بهو فكس قرآن كنافو هاجر المبتدئين كن وسيلة مالي غاية متجان وسيلة نمتين أدبنا كراني وان كان الراجيل أكيد جيل يو كسنجرو تنديني لغا نمني تنديتي كنان كبا نمو يو إني دلني مفتير فقاتو بغن الرا فقاتو جدي غمديتما إنو ما فاسق وتوجين دي موته سنو مو فايدة نرغم نجار وسيلة كينيس gaafa sana ofitti dhiyeessuu ta'e ofitti dhiyeessu saniin dura wanni gaariin sirritti barsiisu gorsuu gariin namaa lafumaa ka'eetu maanuma si wajjin nyaadhu si wajjin jiraadhu jedhee garta maal gootee jirtu san dura nama kana otoo achi hin geenye dura gorsanii barsiisanii qaraasisanii mutaaba'aa godhanii ofii waamanii akkasitti barsiisan. yoo didee jedhamu nama kana yoon itti muufadhe hin deebi'aa itti amannaan mumkin wanti dhawwan jiru. Asuma keessaa osoo hin baane salaataa amma fakkeenyaaf haati manaa abbaan manaa kiyyaa kun hin salaatu jettee sababa kanaan hiikaa gaafatti. Innis immoo sababa isin hin salaanneef hin hiikaadha. Waan kanarratti maal jennaan? Gaaffiin kun gaaffii hedduu gaafatamnu garuu ajaa'iba rabbii namni hoggaa digdama wajjin jiraate akka inni salaatan salaanne gaafuma wal dhaban kana yaadatu kun sirriidha. As jira dubbiin. Dura lafa jala gorsee wajjin faajii godhee akkuma dura jenne san yoo inni didee jedhe mirga qabdi. Kana gaafachuuf. diina walwanni ittiin addaan baane jiru nama diinaan aan taane duniyaaf illee filadhu nama nagaa seetan itti heerume nama gaarii na fakkaate tan sii fuudhee amma silaasiin rabbiin wallolte nama rabbii wallolee wajjin hin jiraadhu jechuun danda'a. Garuu gaafa rakkoon biraa uumame sababaa taati.
yeroo hedduun gaafata masala kana gaaffii keessa waan jirruuf namni nu gaafata waggaa meeqa wajjin turtanii waggaa 20 jaa salaata kan dhiise inni hoggama kana dhiise jennaan duruma on salaatu jaa irra yaadatte rakkoon itti wal dhaban irraa kan biraa otoo rakkoon sun hiikkame yoo salaa wajjin jiraachuudha dubbatti jedhan fakkaatama jirri kun hanga kana kanaafuu dubbiin akkanaa kun rabbiif jechuu qabdi rabbiif ta'uu qabdi malee nafsiyyaan ittiin makame nafsiyyaan keessa makamuu qabdu kanaafuu salaanni sararuma diimaadhaan waan achi ka'anii waan jidduu jireenyaatii fi jidduu namoonni fakkeenyaaf waliin jiraatan keessatti illee khaxiin duraa ermijaa kana fudhachuu osoo hin ta'in wal gorsuudha. Wal gorsuudha. Duruma immoo otoo waliin fuudhin dura haala namtichaa qorachuu barbaachisa. Fadfar bidaati diina jedhee intala diinaa qabdu barbaaddadhuuti argadhu. Barbaacha tu dirqamacha. Ammoo idaa ataakum man tardawna diinahu jedhurumas diinaas yoo ta'e nama diinaa isaa jaalattan yoo inni dhufee intaa keessan gaafate kennaafi diinaan sharti dura ta'uu qaba. Namni iddoon maal qabaadha kan gaafatu. Dalagaan isaa maali ammoo otoo qabaachuu illee dhabe immoo digrii qabaahi waan akkasii gaafate salaanni san booda. Akkas ta'uun qabu lafuma jala nama diin qabu ta'uu namni dhuguma booda keessa illee jallachuun hin mala garuu lafa jala qorachuu barbaachisa. Sababuma kanaan immoo aqaariba ofii abbaa haa ta'u haadha haa ta'u uummanni kun fakkeenyaaf hadiisa jidduu keenyaa fi jidduu kaafiraa kan jiru salaata. Kanaafuu maatii kiyyarraa abaluu fi abaluu waan hin salaanneef anaa fi inni gonkumaa wal arguu hin dandeenyu. Kaafiraa fi islaamni wajjin jiraachuu hin danda'u jedhee maatii isaa namuma haadhaa fi abbaallee nama ofirraa fageessutu jira. Bakka kana keessatti akkuma sinsila jettan gorsi osoo jiraatu wanni kun immoo masfartii namicha kanaaf ni ta'a. Kaafirii fi islaamni wajjin jiraata akkam wajjin hin jiraanne. Jiruun duniyaa tun walumatti makamnee jiraanna malee bakki kophaatti addaan jiraatan namni samiin bahu kadachin seenu. Guyyaan qiyaama rabbiin wamtaazul yawma ayyuhal mujrimuuna jedhee addaan qooda malee inni walumaan jiraata. Garuu daangaa qabaachuu qaba. Kufriin suni jiruu kan keessatti akkan seenne waan ittiin ofirraa dhiibdu huduudni jiraachuu qaba. Abbaa Faatimmaa otuma kaafiruma aslii ta'anillee akka qaban. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما waan ati beekumsa ittiin qabaanne akka ati shirkii narratti gootu yookaan si dirqisiisan taate yeroo san hin ajajamiifin. Salaatiyyoo jedhan jechuudha. Salaatiyyoo jedhan. Tawxiiduma kanaan qabatiyyoo namaan jedhan. Kaafira ta'anii hin sallamiin fa'oo jedhan. وصاحبهما في الدنيا معروف جرو دنيا رتمو بفما غاري ولين جراد دجنا كنافو نمني عندما وجين جرادا والفقيه سنكون يو قريتة يرجم قفا كان أيامه مالي يقول لك يرى اللي فقاد كانت تربر اللي فقاد دجا كان نهيدي بهوته نمكسيوته حالة سامي ترى روسن تفيدمت namoota nama fakkeenyaaf namni abaluma kanaa jedhee salaata dhiisee faa jedhee nama akkasitti ol duuba deebi'utu jira. Maal isa godheeti abaluun sun? Masheeka fakkeenyaaf masjiidumatti eeggaa ni dhaqe ishee woma waa'ee isaa taasisu masjiidatti. Kanaafuu masjiida isaatillee salaata isaatillee isaa dhiiseedha. Namni kun jaahila ofii isaatiin beeku garuu nama san irratti gizee hunda jecha nama sana. Nama tokkotti xiyyeeffatee kan dubbatu ta'e inni illee ikhlaasaan qabu ta'uu isaati. Amma kanaa wal jibbanii jiranii nama san ifachiisuu fi cunqursuu barbaada. Yoo akkas hin taane yookaan immoo salaataa kan dubbatu waa'ee tawxiidaa kan dubbatu ta'e namtichi kun anaan jechuutti jira jedhee ofitti fassare. يحسبون كل صيحة عليهم من ربي وهي منافقة كذبة. سقلي دجانون ده أنا في وفمته كان هم العدو فاحذرهم جنا. نمني كان جد آية النتي دبتشول يسونغا يا ربي تمدي واجب علماء عادي علماء نما دبتها.
garuu waggaa dubbatan kan ammoo usluuballee eeggachuu barbaachisa akka namni tokko anaani jedhee kallattiitti fassaruudhaan dirqamne godhuu barbaachisa. Kanaaf nabiyyichi rabbi sallallahu alaihi wasallam dogongorri yoo uumame maa baalu aqwaamin yaf'aluuna kadha. Jarri waan akkanaa hojjetan maal ta'anii kana hojjetan waan sirrii miti jedhanii adabaan namni itti jirtu sun ofii foof beeka. Dubbiin tiyya sun dhagaamne jechaatuma achumaan sirreeffata jecha. Namoonni salaataatuma immoo bidaas hin qabanii shirkillee hin qabanii quburiyyoota fakkeenyaaf nama isaaniin tawassula godhatanii deebi'ee ammas waan akkanaa qaban laakiin salaatan waan akkanaas ni qaban. Namni kun kaafira jedhanii nama akkasiititti waan isa murteessan. Akkasittillee hukumi kennuun tuni hukumi kennuun tun waziifa qaadiiti. Akka fiqhii islaamaatti kun fiqhii kana kitaabur riddaan madhaba hunda keessa jira. Namtichi yoo murtakiba kabiiraa wayii ta'e yookaan immoo nama waan shirkiin hiikamu shirkitti fassaramu tokko hojjete deemtee mana murtii shari'aatti himachuu. Murtiin shari'aa sunillee nama san gaafatee fa'in istutiiba wa intaaba wa illaa qutila jedhani. Tawbati waan kanarraa deebi'ii shirki keessa jirtaa jedheeti yoo itti jedhe tarkaanfii fudhata qaadiin. Amrii kana qaadii fudhachuu danda'a. Amrii kana qaadii fudhata malee namni daa'iin tokko nama tokko irratti arge jedhee wanni inni danda'u gorsuu qofa. Nama gara qiblaatti garagalee salaatu hundumaa musliima jennee lakkoofna. Salaata keessa immoo bid'aan isaan hojjetan hin jiru. Nama salaata keessatti bid'aa hojjetu akka argee hin beeku. Ta'ullee hin danda'u. Maaliif jennaan waliin ilaalu. Hin jiru gaa salaata keessa faateema qara'ama inni illee faateema kana keenya kana qara'a. Rukuun illee kanuma tasbiihin illee sanuma dhikri illee du'aayin tashahud illee takkuma. Yoo riwaayamti wal dhabdee ibnu Mas'uud fi ibnu Abbaas jette taate malee salaanni bid'aa taate hin jirtu. Waggaa assalaamu alaikum jedhee raawwate waan biraa keessa seenuun hin mala. Kanaafuu Abdullah ibnu Usmaan ibnu Affaan gaafa ajjeefamuuf kuffaar mana khawarijoonni mana isaanii marsansan jarri kun imaamni sihi isaan ammoo masjida keessa seenanii dirqiin nama dirqisiisanii salaachisuu jiran maal haa godhuu jedhee isaan gaafannaan الصلاة خير ما يفعل الناس فإذا أحسنوا فأحسن معهم. صلاة نمني وجدت كيسا وانقارن يصير أقاسان تلا هجة وجبان هجة خوارج ما كان أبر. شر ثاني توبيكو. توبيكو إذا أجيسو فدوان جركو. عثمان ما كان جلتها يعني جيسو جرو ما كان أقاس صلاة وجين صلاة جل. حسن البصرين إمام ما مبتدئ الرقافة من جنان صلي وعليه بدعته جان. أطول ما صلاة تكون أما البخاري باب إمامة المفتون والمبتدئ جل باب التكاجر. نعم. توفيقي تكون وبتين جرجرا نما كفرسي سكون الله دبن قرمه. وأن قتشو دندن جرسان قرصو. وأن سنجد جتشو جرتن كشري هذا أول فعل لسه كتاب نكنا جرا. مالك قلبنا مال بقى يسني وأن كيست جدا لست عليهم بمسيطر. لما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر يوم تتعلم وأنا شريعة تدبيتي. أما كستاناني نموت بدعاء لجندوباني صلاة النتاهي. نعم. وقا صلاة وجبان صلاة. إيشي. وقا قرب بدعاء ثاني دائما. الدنبان. الدنبان. malee isaan waan nutti hidhatanii salaanneef nutis isaan itti hidhannee salaannu jechuun hin danda'amu. Isaan nutti hidhachuu dhabuun isaanii kun bar intiqaame miti bar. Akkasi. Inni badii hojjeteedhaaf anillee hojjechuun qaba. Deebii kennuun qaba waan hojjetanii waan jennuuti xukumiin shari'aa ofuma danda'ee dhaabata malee radda alfi'ilii miti. Nu kafarsiisuu illee malaba jira sun. Ni jedhanillee. Kanaafuu jaratti hidhachuunis homaan qabu. Salaanni salaatuma keenyas kasaanis tokkuma. Bid'aan salaata keessa hin jiru walumaa galatti. Salaata yeroo salaatan kana keessatti namoonni fakkeenyaaf subiin itti jabaatutu jira. Zuhriinuma salaata. Asriin salaata, magriba ishaanii salaata. Subii kana hedduun salaatu.
namoonni kun ni dilaa'ee jennaan moo maal jennaan? Eega shakkiin qabu. Salaan isaa guutuun jedhama. Salaanni dabarsisu hamma dabarsisanii ittuma gaafatama. Garuu subhii fi ishaa'ii dabarsuun mallattoo munaafiqaa ta'uu nabichi rabbi dubbatan. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا صلاة أكمل الفاتون منافق توترت عشاء في صبح جان عصر الليل الفاتحة تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك يصد جدا يجلس أحدهم يرقب الشمس أدو إجته وتما كما هو تون الملابر أكست إجتيت حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر 4 أما إسين قاف سيطان لمان جدو تسوت أدون سينف لها تجا روسان التقعي يو أفر تك 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 أكا عندكو كسغل كوني ملتو منافقات جان كان فنون صلاة يرود عن صلاة كفر من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله كبين يسالي ما تسالي أكاد أبيت لك وما خسارة قدج نعم كنافو سلاني يرود متي صلاته تو إرى أفضلية داجتشو دركي دايو كنافو هاي صلاة كيستي أما جزيتو كتوكو rakkinumaan fakkeenyaaf zahmaan karaarra osoo hin jirtanii yookaan immoo bakka rakkinaa karaa deemaa osoo jirtanii akkitti salaatan dhabamuudhaan saatiin san yoo gahee garuu salaaticha dhiisuurra salaatuurra wayyamu akkama. Salaanni jamii godhamtuu fi kan jamiin godhame addaan qo'annee beekuu qabna. Masalan zuhrii irratti ka'eeti zuhriin dura haa jennu masalan otuma adeemuu dhaabachuu illee hin dandeenye. تو سفر اللي جرى شو ده ganduma jiru illee akka sabqaata ta'e akhiran ayyatee asrii wajjin salaatu danda'a. Asrii fi magriba waliif fiduu danda'a. Asrii fi zuhriin jechuu jira. Salaata jamii godhamtuuf kan hin godhamne addaan qooduu qaba jedhu kanaaf. Yoo magriba taate immoo gara ishaatti akharuu danda'a. تأخير حضرت الليل عند الحاجة. والله ابن عباس حديث ثاجرة. صلى 4 وصلى 8 من غير خوف ولا مطر جرى. قيل ما أراد إلى ذلك قال أراد ألا يحرج أمته. حديث البخاري اللي مسلم اللي أبو داود اللي سنة كيسجر كان هو يتحرجت كسقنا مغربا في عصري جمع يقولون نجرته كسوان تيف كاسين سدور الطانان يو بو إيه صلاة جدًا يبو إيه صلاة يو تقدم ميجا مثلا نمني دوني فار رجرات مرجع انكبو سوتشوف طائرة فار رجرات حال مجرو سنين يودا بجدن ده اندابت لأن الميسور لا يسقط بالمعسور جرا وانت دندام وان دندام الجراف انهف كنافو يرو مثلا صلاة جرا بقوم جرسان إن شاء الله هالشي رفتي بودا ولتديبنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة أكاتات صلاة موان خطأ كيس جلوس كافتان ديما كان كيست سنس بكا إسان جلن وان إسان جلن ورا برتا كديمتن إن شاء الله ولله. دورا جزي صلاة في قبا ميجد غير صلاة قدي بني أكون بكم قبلات دي بيامامتي قبلات قدي بني بودا دي كان كيست تو الله أكبر جلنيني لاتين دورا ولما سدي كان جرو تجرا إني كنا كمثل على مفكيناف وصلي فرد الصلاة جرا دي بي أما سمو
waan tokko namni 4 raka'aatiin 4 raka'aatiin fardan waajiban akkana jedhame inni kun akkamitti ilaalama? Wanni salaata dura jedhan sun hundinuu haasa'uma malee salaata miti. Galle salaata keessa. Salaata keessan seennee caabtu. Barbaachisaa illee miti. Niyyaan qalbiidhaan jedhama malee waan afaan dubbatamu miti. Kanaafuu hoggaa salaanni kan jalqabamu takbiiradhaan. Niyyaan ammoo qalbii keessa kan jiru. Jecha afaanii sanii fi niyyaa qalbii san walitti hidhuu qaba. Usalli farda dhuhri san afaan otoo hin taane qalbiidhaan jedhecha. Asuma irratti immoo yeroo dhaabannu ammallee salaata keessan seenne miila akkana godhanii miila walitti dhiheessanii akkanatti salaatuun walitti illee dhiheessuu hin barbaachisu. Walirraa illee akkana fageessu hin qabnu. Jiddu galeensu. Dhiiraaf dubartiitti liyyunnatti hin qaban tokkuma. Eegammoo qiblaatti garagalanii booda harka kana yeroo ol fuudhanu namni tokko akkana jedha. Namni tokko akkana jedha kan namaan himaa jira. Kan kitaaba misintuu hima. Namni tokko akkana jedha. Namni tokko immoo akkana jedha. Kana keessaa takbiiraan ihraamaa innaa hidhatamu isa kamtuyyuu sirriidha. Riwaayaa lamatu dhufe. Tokko riwaayaa Abu Humayd As-Saacidiiti. Tokko immoo riwaayaa Waa'il ibn Hujr Al-Hadrami. Riwaayaan takkittiin kunoo laaftuu gurraa tanarraa abboodduutti dhiheessee kanatti. Akkana jechuudha. Allahu akbar. Tabiraa immoo affaa ceekuutiin kuna. Akkanatti kan jettu. Imaam Shaafi'iin lamaan walitti qabuu dandeenya jedhan. Abboodduun gara ceekuutti kana haa garagalu. Kun immoo haqa qabu jechuudha. Akkana jedhani. Kuni wajhu min wujuuhil jam'i. Garuu kanallee godhu salaanni sahih. Wanni kanaan alaa akkanallee warra godhu jira. Akkanuma asumatti warri hambisullee jira. Warra akkamallee wal kaasullee jiru. Sun hundinuu daban godhacha. Lameenuma kana kan jiru jechuudha. Eega hidhatee booda immoo nama akkanatti dhaabatutu jira. Harkasaa as kaa'ee. Namni gariin immoo kan akkana jedhutu jira. Namni gariin kan akkana jedhutu jira. Kana keessaa isa kamtu sirri? Amma akka fuqahaatti warri Hanafii handhuura gadi habu akkana jedhan. Taxta surratti jedhan. Warri Shaafi'ii immoo taxta sadri jedhan. Asirra jechuudha. Hadiisni immoo hadiis saxiixa ibn Khuzeymaan odeessee jira. Ala sadri jedhan. Irruma kanatti jechuudha. Kana turre caala. Harkallee moggaa kaa'u kun akkanatti. Gariin nama as dhufa. Akkana faayidhaa jechuudha. Akkana godhu jirullee. Kanallee hin jira. Kanaa miti kun akkanumatti as ka'a. Isiin kun inuma hin jirtu? Hin jirtu agarre. Akkannoo? Akkana namni gaariin sunnaan dhufe. Ala rusq wassaa'idi jedha. Kun abboottuun kun tana qabatee. Kanaa jechuudha. As keessatti yeroo amma hidhatu kana keessatti azkaarri jiru sunnaadha moo waajiba? Azkaarri takbiiratul ihraamin ala jiru sunnuma jedhani. Karaa hedduu dhufee jira. Akkuma dandeetti namtichaatti yoo dheeressuu barbaadellee hundumaa jedha. Yoo dadhaballee keessumaa warra bilaaffisuuf jechuun sunnaa. Masalan subhaanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaaraka ismuka wa ta'aala jiddu. وكما وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. كبر اللي ججرا رواية الدجرة. صلاة الليل فات كيستو درسوا وان برباچسا وجال تماتيف. أذكارهم ما هو يوفي الخير ذاك. يود إيسيو. يود إيسيو من تنجر. فاتحة مكوفا قرأ. فاتحة مكوفا. سورة برالله تون دبل الركوع قده. صلاة النساء كون قبض. فاتحة وقرأوا بسم الله دي جمرة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. تعوذ بقول سنة. بسم الله اللين سنة في واجبات خلاف الجرة. والقبو في قد قبو. والقبو في قد قرأوا معه بسم الله نمبر باجي صورة جرى مذهب المالكية كيست. فلم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها جدوا حديث أنس بن مالك سن دليل قد ثاني. بسم الله نمبر باجي وكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. يعني الله أكبر يعني ثم افتتح قرآني الحمد لله والرجل الجرى.
قالوا بسم الله جتون برباجسات أوتر أفضل شك كفو لأن رواية ابن خزيمة كيست ملي وكانوا يسرون جدا لا يذكرون سنرت سرين كراني معناه لا يذكرون سن هي كتاكل كسبه سجلي كبي كرا يرو توك سجلي والكبل رواية أبو هريرة في سنن النسائي وأبي داود إنجرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين جل يقرأ اللي ركون كفو warra kanaanii warra bismillah ol qabee jedhuun aqiidaa biraa kennee fi warra gadi qabu. Kunillee aqiidaa tararra'uu miti. Fiqhuma rakkoon qabu kunillee. Kunillee sunna sunillee sunna laakiin sirri turra caala. Riwaayaan aqwa. تعارضا قبو يو أحيانا بهذا وأحيانا بذاك وجنة ركون قبو جل ابن القيم رحمة الله عليه. إن شاء الله. أسرتي فكنا في نمني فاتحة يرو قرأوا. فاتحة كان قرأوا كيستي وفاتحة سريته باته سلاني ساجلا بدا يونا مهاراته وانتيني دندو كلمته كان حر إسلامي حر فاتحة كراسفني حروفا سرتي قرأوا دندو هم ودندين صلاة لكن سريفة جندر كما نمني دلالة مكستوون كبقوا هم معنا بالله صفات جرام وفاتحة انتون عبادة على عبادة وفي نمني يروك النفي كجيل فتشو كما asuma dhaabii kanarra osoo hin jiru akka kanatti salaatuun akkam miila akkana godhani. Miilli kun akkanuma ejjechuu baha. Wanni biraan jiru. Jalaan badaa yoo kana godhe. Baduullee dhabu. Akkana jedha takka. Adaba salaataan ta'u. Takka akkana yoo dadhabbii taate salaata dheeraa salaate hin jira sun yuraawihu bayna qadamayhi kan jedhu hin dhabamu. Kun masalan qiyaamallee lifaarratti salaanni dheertuu taate miila lamaan hin hoggaa yeroo dheeraa dhaabatee hin dadhabaa tokko kan hirkachuun لا بأس به. أكنت ترك قديسي صلاتهم كنا. خلاف السنة النبي تقول خالفة. قديسون كه. يوركو عرّاق الجدة تهملي. أكنت قديسي صلاة. كوني ور مالكية كسمة جدي. إمام مالك موتي روساني ساني والخلفية تكو. كسبة. دهمني وان تريف حركة ولك أبو دبان. نمني مو بذهب ثاني كانت تفكّت. مالي إنسان سنتي فعلاني. جنده كتاب موطأ كيست إنسان وان كان اللي دبته نجرا. كان أبو صحيح نكانو أركع قدي سونكبو. كونو كانت تكبر. وتم صلاة مؤكنة أفوقون أكنة جتون أكنة جتون. حركات توني ولا ما قالتي في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التفاتة العبد في صلاته اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. نمتج صلاة إساء كيست من الأجون شيطانة صلاة إساء رواحة الجراجة أكم صلانكم قوتون تاني وهي شاغلة لو كان قرأوا لي لا كيست تكون دوام هذا الذي أما يخاف الذي يرفع رأسه إلى السماء يحول الله رأسه رأس حمار جل الجرى ولله لا لنقبو بتاف مرقت اللي من لتشون قبو سوسچ اللي قدون قبو اجسامو بك سجودا لالو افترا اللي لالو قبو كما سجودا اللي بكم سجودا قجديتم بكم سجودا سن لا خشوع كم في دكانا كانت مشروع ده وقا سجودا قد يو اكاوي وكا حصان الدرق وبتلي ديسما قبا تمدكبو فإن كان لابد فواحدة أو دعجة وقت في سوسچ براد إيساتي تنالي كسجات وقدر كمات هاتي تككنا أقول وكاين محاديث صلاة كيست ربي أفكر نجرة صلاة تمرتي فتشبه قراءات معريدة ساتي أكنس جدا ساعاتي فعلا ساعات واحد ما فاسر رفتي كونو قدنا مالو وندم دكينيا وندغنا برجدودن حكم شريعة مو كان مالي كان هندا ديسو قبا خشوع جتون بر قام نساكن اللي ربي أبيت كان قدوة أنت أوقع قلبي قفامتي لو خشع قلبه لخشعت جوارحه جنم حسن البصري. ماشي. أسمرت كينيا فيما قراتي جيسي
suuraa qara'uun kun waajiba moo sunnaadha? السنة عند جمهور أهل العلم فاتحة في الناس فاتحة أنا ألت والنبرانته لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب فاتحة في النان سورة كلها تو آيات ممراسة اللي راها قرأوا مرب لا في سيف سنة سورة ما قرأوا كان كيسة مو والأبسيسة يوجد لما فكرنا في آية الددا والتيو في دي خطأ يوارقم خطأ إني أرقمي آية برا سورة براتيف سورة برا والتيك إني سيقرأي قروبيك كده آية نكوني دغونغورتي صلاة سوام بلسو كباري سرسو كبابك صلاة ما كست بيكنان إردي بيك أروك بسرس يو إذا صلاة كست به هذا ده صلاة نومان تات خطأ ما قرآن ما قرأوا كنا كيست مس قرآن ركع لما فرتي إن ديرسا ركع درارتي مو إن جوابس إني كن سنة كيست سنة كيست ركع درا ديرسو كلمتاتك وسنر الرسو صدفة في أفرفامو كباب سنة حديث سعد بن أبي وقاص في البخاري إني أطول في الأوليين وأركض في الأخريين جانا ديرسون كدرار التجار ركعان درامو كلمتار ديرتشو كبتي أسمع كيستي قرأت مكان كيسة أسمباني سورة ما فكينا بقرة قراني دي بيمو على إمران لك لما فاطمة على إمران كيسة قرأوا تو الرسول نمو فكينا في على إمران قراني كاني وده قرب قراتي يول دي دوبت دي بيو كان فقهان قرها جراني حديث الكيسة اللي وانت لو نصين نقرر قرآن يكون ترتيبنا متكا مجر يكون أكو كجيو كانان سنة جاني الترتيب ساكونو مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواتر كان فكر ما يجتشو قبنا يجتشو ملا يدو بدي بيه مثلا فاتحة أو بقرة قرأيس ركعة درارة ركعة سورة الإخلاص قرأيه كلام فرت آيات الكرسي وقرأيه سورة النساء ومركونغو واني سنة سنراتي كوانتي تيمالي يجتشو وأنا أفضل خلاف الأولاد مريدش سرت جاتو كان الرتين ديرتين مو قد يبو برباديت يرون قبو كان كيست أركك كان قدوم كنك أكما إحرام سنتاتي يوكا كان قوتني يوكا كان قوتني يوكا مو جمعي قدو دور رفق حاجة سنك يون ديسيو يون ديفتن سنة ديفتن مالي واجبان kanaafuu yeroon gad jedhu kana harka kiyya as dhufuu qaba jechuudha as osoo hin ta'in asumarra osoo hin dhaabataa jiru immoo harka kana fakkeenyaaf amma dhiirri bakkee jira miti hiree harkisaa harka kana jala amma yoo kabbaa fa'aa uffattanii yoo fakkeenyaaf dubartootas tahee as jalatti dhoysanii akkas godhanii salaatuun akka harki kun as jala fakkeenyaaf as jala yoo dhiirreo dhiiralleeta guantillee uffate qorrisa qorre as jala waa dhokachuudhaaf rakkoon hin jiru shaalaa jala dhokachuus haa ta'u ashi gad jedhee innaan gad jedhu kana keessatti namni gariin akkana jedha yeroo ruku'aa godhu harkisaa akkan yeroo garii immoo akkana gariin immoo akkana qabatiinsa keessatti wanni ta'uudha malee harka jilbarratti akkana gootan akkana mataa gadillee hin qabdanii olillee hin kaaftan gariin namaa kun akkana tolu kaasa akkana jedha gariin namaa kun akkana jedha jongon jedha mataaniif dugdi immoo wal qixxee ta'uu qaba amma danda'ameen لم يحني رأسه ولم يصوبه جدا حديث إنه كان صحابي سني سهل إنه أبو حميد الساعدي رتي ماشي كان متوقع والكيت أجتشو كان اللي توقعه كان اللي توقعه ما تنسى ولو ما كيت أكنا توقع أكيد كنولا كنون دون دون جلبسا أكنا جد كنو كستوقع akkana jedha normal ma dhaabate harke kuno
jilbarra tahuu qaba. Dugdii fi dudubbeen wal qixxaachuu qaba. Mataanii fi qaamni guutuun akkana. Kana keessatti qabannaan akkanuma malee akkannis hin jiru. Kana qabannaan. Akkana godhachuun akkanuma godhaa. Kana balee. Kun hunduu ta'e. Inshallah. Yeroo ol jedhan keessatti harka ol fuudhunu. Sunillee sunnuma akkanuma ol fuudhan akkuma dura jenne san. Yookaan asuma fidamee jechuudha. Garuu i'tidaala irratti harki eessa haa taa'u? Egaa sami Allahu jedhamee booda. Sami Allah jedhama. San irratti egaa mutaqaddimuun jumhuur ulamaa ijmaa'uma fakkaataa'u. Harki gadhiifamuu qaba amma. Akkana jechuudha. Warra mu'aasirota keessa Ibn Baaz kun qiyaamuma harka illee kan haa godhu jecha isaantu dubbatame. Eega deebi'e. Kun jecha shaadii isaantu jedhe malee jumhuurri lama akkas hin jenne. Imaama salaataa jiruu booda aananii ol jechuu fi turanii isaa amma sujuuda bu'uudhaa ka'ee ammas ol jedhanii isaan faallaa tahaa deemu. Inni kun akkam ilaala? Wanti sadii dhowwamaadha. Tokko muqaaranaa jedhani. Imaamatti. Akkuma inni bu'u waluma qixxaatanii bu'u. Kun hin ta'u. Tokko musaabaqaa jedhani. Dura aananii otoo inni sagaleensa Allahu akbar jedhu inni lafa gahe. Yookaan rukuu'a godhe. Kun muqaaranaa jedhama. Tokko immoo ta'akhur shadiid. Yeroo hedduu duubatti hafuu kunillee ta'uu hin qabu. Kan ta'u maali? فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما. إبقى إني وانسان قد راوته بؤني. لم يحني أحد منا رأسه حتى نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد. يعني ثابت نيسان الله أكبر لفظه بارجه لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به. هذا تشوف إمامته. وأنا نقول سنة كان قدوك أبدا. إيجان نقول إيبود. إيجان يو إسحاق والكتة هذا. إسنو إمامة هذا نجتاو. يوم دوبتها في الليمو هذا عن هبت. دورة بالراس صلاة ربما بدون همله. لذلك يبقى إني وأنسى نقول إراوته. وإذا قال الله سمع الله وإذا قال سمع الله لمن حمده وقولوا ربنا ولك الحمد. أكسي. سمع الله. توبة ديمو ملي. إسا وجه والكتة ثاني ديمو لين أوادا. دوبت اللي رود إيرا حفون. أوادا. دربون اللي كسي. أما جزء سمع الله لمن حمده جنو كان كيستي. سمع الله لمن حمده كوني إيجاد أبته يمو. كرمت جدا. وتو أشرّا والجد كرمت جدا. كلكوا أقول رجل أبدي. سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده مأمومني وانجلا. سرتك فقها والأبدي. حديث فقولوا ربنا ولك الحمد جدا. حديث ما كان ظاهر زار لما أبو حنيفة في مالكي في إمام أحمد. ربنا ولك الحمد كفاها جد وجل. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وأنجد إف. حديثا شافعين أمو إن الله جد وجل ما في جنان صلوا كما رأيتموني أصلي جد أجر. جد أني جد ساني مو. كان عفو ربنا ولك الحمد كان اتبلا جد أمله سندي سنجني. يعني هذا كسي كمان كم مسألة تكو لافتنا. بريد. نبرة الخلف اللي وانا كوكومت. أما السجل بمقابلنا أنا كيستي سبحان ربي العظيم كوني في سبحانك اللهم ربنا بحمده جري جدا أتشك ست أذكار جدا مكون أفضلياتني كبا أفضليات هاي والإنجالو أكو ما دعاء الاستفتاح رد جنة دعاء جل كبارتك جنة قافتكو سبحان ربي العظيم جدا كاف برا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي جدا كاف برامو اللهم لك ركعت جدا يو يرود إراقة باتي جمعي قدو بربادلة حسن مالف في لأنه يدون وكنني
تكما قفقات قلبين اندمقوا تفكيرا قولوا معنى سانتين تلو وقاجي جرب كان محرم مع الجدو جديد يادا معنى اللي تأمل قولون أملوف جلان العلماء قالوا جمع قولوا اللي اندندا كيس سماموك اللافف يدمون دندا أحاديث غرا وان تعرف أسيام مجا سجودة تجبو في الديما يرون سجودة تجبو سأركك يانو مكا لك اعتدال قوداني مدي حركة والكاسون برباج سو حركة هكا أول روايان تكون مجرتي لكن جمهور أهل العلم بكم أفوت ملايين كوجان حديث عبد الله بن عمر كبتني تكبيرة الإحرام ركوع اعتدالي فيه وقا تشهد الأول الرأول كأول كان ماشي أسمت الله أكبرين كن أهبيت مو إيجا قديبو إيجي مو كراتي فقهان كان جدو يرون سوچي كن أكا ذكر دا قلان تانف شرع مجان تكبيران كن دابتي فاتحة قرآت ري سورة اللي تدبلات ري وقارو كوعا قلو كان أمو الجدي ذكر رأي انقطاعة أنقبو جتشاتي أبو جتشاتي ولا كبتشو الله أكبر جدا قد دقو قباني أكسي سجودة كان كيست يما أكنا ورقود أجرا أكنا ورقود أجرا أكنا متهمو جدوني سكنا جرا كنا جد أجرا كسم مركز أكنس أكنا قد أتجرا أكنا جد أجرا أكنا جد أتجرا كنا كيسا أكا شريعتي إذا كان السري دمو إذا كان السري دمو إذا كان السري دمو ميلا سكنا قد فالفود غري ميلا تكو غري لما متى سكنا قد ميكامين قد أنقا سجودة قوتن حركي أفاق الرافي مقابل الأذن أكنا جتشو أكستهو دنده ماشي قروك إبلاتي قرقلو قبا تيكو دوبتي ودي بيس ركون قبا أكنا قسكي أكس كوني صحيح متانو قرا كيست هركة دچاسون سنتو قنقر أكنا قدون متي إن اللين أكنا قدون كون اللين كون سري متي فنياني في أدي لمنو لفقو بچوكا جدون أن سجود اللين قبو أمرت أن أسجد على 7 أعظم قام تربان أكن سجود جميعين جراج عن حديث عبد الله بن حديث العباس في صحيح البخاري ومسلم توكو هر كلمان كان هر كلمان كون غرق إبلاتي غرقلني كونوا بفكان أنتاو كبني بل إسون يونم ننجراتين بل إسون غاري أكنا بلي فتشون بلينا كيسات أكنا مو إسا كان بلي سودا أكنا ما بلي سوما لي أكنا تبسون وكمو كنا قدون ننجر كانوا ما نكوني سنجر سن سنجر كنافو كنا أكنا مقدي فنياني في أدي لمنو لفقو بچو قوان سوسوچ أون قبو ميل اللي قوبن كنا قرق إبلات قرق اللوقفا لفر رابوك أون قبو كنو كانت مالي ألفولي كنا والكاسون كني الكاسون كني كسي سجود نكنا سجودة كيستي ذكرين كانوا مجرتو أكما ذكري أكما تتحرت جنسان سبحان ربي الأعلى يجود عندها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم لك سجدت بك آمنت أذكار يدوت ودي فمجرى دعاء اللي تددب لك أما أسرت بلي نقع وأما السجود فأكثروا فيه الدعاء فقمن أن يستجاب لكم جنا دعاء السجود كيست باي فدا ربي دعاء سن ذاك يبلون أبدي قد جرا كنا مالي نمتج افتك كيسا جرام رب موت وضعت نجالته أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد قبرج كان حالا رب ترياتو يرو سجودات كبرياء إسا كمو كبجاء فيك أبو سن أبسي
عظمة ربيت أماني كان بوجر بدنا ربيت كان أبو يرو كانت يا ربي كوا عند الأبدا مسكينة أجان أنك وطوبة ثريه وان فريق رجلنا نعم أما جا سجود قواني والديبني حركي كنيسة أسمرتها أمو سجود الرتي كونو كانت أكن اللي تونكو أكن اللي تونكو كان أقول أني سنتو أكن سنتو أكن اللي تونكو كونو كانو أسمر رجل يرو تا كان أركا كان أقول أندندا كان أقول التحيات متي أما التحيات الرجل لا بين السجدتين أكو كانت ميلا كانوا أما نمي توكو توكو أكنت تا كانت يجو توكو توكو مو أكنمت تا توكو توكو مو أكنت تا كان هندرة أكنت سري دمو كل سري تشهد الأول الرد تحيات كنو يوم قرانا متي ركعة فرقات ركعة درارة كانت تانية ركعة لما رتمو كونو أكنا كانت سري كميلة لما نرتع نكون اللي ركون كوا حديث ابن عباس تجرا أكنا رتمو سنة أبي لك لا بدني أكنا مو كونو أكون جاك تشهد الأول الرد يوكمو جلسة بين السجدتين الرد بفكان أنت أو ركون كوا حديث الجرا وأنت أما كيف ياسي نقرسة ترتن سنون دنو دون قرا لما سدان كنا ملء أكنس سرمتي yeroo ta'amu keessatti qubni kun akkana deebi'a moo akkana deebi'a fuulduratti gara qiblaatti garagalu yoo dadhabe silaa uzriidha jenna yoo madaa qabaate yookaan morokkoo yoo qabaate la yukallifu Allahu nafsan illaa wus'aha malee akki shari'iidha akkuma kana inni gaa yoo dhukkuba qabaate faate immoo ol kaasellee ta'uu danda'a sun rakkoon qabu yeroo hundaruura xukumii qabdi laakiin asliin kana tajaajila irratti kana ta'a quba shanan bakka takka dhaabeeti moo quba lameen qofa garuma qiblaatti garagalchuudha malee qubni hundi ajajamuu fi dhabuun illee mala sun hamma dandeettiti Nareeda inshi kana keessatti ammas gamanan deebi'a attahiyyaata taa'uuf yam attahiyyaata yeroo taa'u amma miila sirreessine harkatti addeebina harka attahiyyaata taa'ee eega ashhadu irra ga'e akkana ol fuudhuudha moo duruma waggaa attahiyyaatu jedhu harka ol fuudha akkana godha asirratti fuqahaan waan jettu jira بعضين ورا حديث موانجد الجرا كونوا قبضة كان دجافنا لا يحركها كان الجرا حديث إن سجوا سقوها يحركها كان الجرا إيكا كنادتي لا يحركها جتون تكا كافنان سمودن سجوا أكنا قوانان دران أكنا توري يحركها سنتنو أما أنا ملكاسو لا يحركها ليه أنا بودن سجوا ماشي تنا جنة قرا إنه يوم هاكاسو كن يطلب ولا فقهنا سرت جمهور إساني شهادة رت هاكاسو تقوم مرة بيجرسي سفوان تهيف جراني بيحكين كنا دبتني جراني كروح حديث صحيح تتنفني حديث صحيح كان جرو في سنن أبي داود والنسائي وغيره يدعو بها جلا سي كنان كوبتان أول كاساني دعاء تنقلني كان أفو بعضين محدث صوت ما جان دعاء رد ولا كاسو تشهد رد تونتان تشهد اللي فتاتي صلاة على النبي اللي فتاتي آخر رد دعاء قول سنها كاسو جان لكن حرجها مسبقية وان قومتي شهادة ما قلون كنو دعاء مرة لك وما كمقدمة دعائتي فاسم مرة كبيك أسل لي ركون قوم من كسي أكنا قلونو لا يحركون عن سنجر سنتنا سان واتك حديث ججر حديثني كون روايات
مضطرب والرجل أجرة شيطان وارد الصلاة صحيح ما تلحس اللي ينجرى الباني فانا كسبرني إيه. إني قابكم رأيي إنما ردت وله أتونا من تكو كنا كنقول اللي رتر كان إنكار قولون دندنيا إيه هذا السنة أربعتين يا الإنكار قولون دندنيا هو ما هو قبته قبا إيه أنا تركته قبا ممكن إنه اقتناع التندانة أو نملا مسألة خلافة قبضوا في خلاف نسي اللي سائغة الرد ولما ليسني والدتك أبو مبارك سوتشو سيني اللي تدبّتشو إيسودا سوتشو سلوا جده رأي ما تاو إيسا إيسيو كم مكانه قنكم خالف السنة أكنا قد أتشمتّو أنت هو كسون كان السنة خلف أكنوا تقوم رسول الله سنتو عقد 93 جده تنو تاو مالين إني أتشيقول أنتو أسمرتي سوقا كان برن دبرين فتأته صلاة التحيات قرأ فتأة إنها فتأة جد تنقد شيء عتيلوت كان أكنا ترى جد إيتما سامبودا السلام عليكم السلام عليكم جد كنا بدعة إسين أركاكم إس بدعة عندنا أكنوا متفتته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التي تبركون قو السلام عليكم تنو تمشي أركتيسو أكسبت مالتو كان جدين تو قد يسين كان جدين قد مرباچسو قد اللي مرباچسو غري نما ور اولي اللي جرا كان قد جرا كن عندنا بدانا سلام تايرو باهم كيستي سنك نجچو بدعادا نرك فجاسوس بدعادا إن شاء الله صلاة أكا كانت تسرفتشون شيخ يزنبرا جروفي أكسما وان أغرتن بكا كانت تبرتن رت إن شاء الله ولمانو أنيس إسنس وربرتي تسرفت ربنا هتا يسوجا إن شاء الله تعالى نغيرو برا وان براتين ولتدي بنوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته